guyyaa akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya oduu guyyaa irraa eegallee jirra. Oduun kan isiniin ga'u furguggeedhanii sagantaa furguggee keenyatti madda walaabuu jechuudhaan kan isiniif dhufne ta'an kan si wajjin turuu hamma akka diriin jaalatamtoota fi kabajamtoota keenya guyyaa irraa sagantaan madda walaabuu keenya keessaniin isin eegalamu. Maddi walaabuu kallacha keenyas ta'ee kallacha keessan ta'uu isin eegalamu. Bakka keenyasis ta'ee bakka keessan madaa akkamii qabaaf dhiiga akkamii roobsaa jiran isin eegalamu. Maddi walaabuu guyyaa dhiigatiif ta'ee guyyaa kamiifis akka isiniif himamu isiniif eegalamu. Jaalatamtoota fi kabajamtoota keenya guyyaan irraa kan isin daawwachiisu sagantaa gabaabdudha. Madda walaabuu bakka madaa keenya akkamitti madaa'ee fi akkamitti dhiigee isin qabeessifna. Maddi walaabuu guyyaa kaleessaa kalee dhiiga ilmaan Oromoo murtiin keenya hiree keenya jechuudhaan hireen keenya seera keenya jechuudhaan Oromoon jaalachuun booticha filatee irratti mari'atee bootaa sanatti seera gaarii fi heeras tumatee ture. Oromoon bakkee sanatti jaalatamummaa guddaa qabu. Daawwannaa sabaatis ta'ee kabajaa hawaasichaa naannoo sanaatitti akka ajaa'ibaa kanatti eegsisee ture. Haa ta'u malee Oromoon guyyaa kaleessaa kan wal qaabfachiisuu fi wal saafachiisuu keessa turre. Kunuunsuu fi wal abdachiisuu keessa kan ture Oromoon gachana fi tasoo qabee baay'ee ofii irratti mirmirsuudhaan madda walaabuu keenya jedhee keessanii murtiitti muratee seera fi heeratti tumate ta'uu isii yaadachiifna. Maddi walaabuu akka ajaa'ibaa kanatti isin daawwachiifna. Maddi walaabuu bakkee kaleen keenyatti muramee bakkee harki keenya itti yaadatamee bakkee mormi keenya itti nu darbame jechuudhaan Oromoon achitti goota hedduu awwaallatee achitti yaadannoo Haaji Adam kan qabate yoo ta'u maddi walaabuu yaadannoo Haaji Adamiin isiniif durfamee kan isiniif dheeramudha. Madda walaabuu jechuun kalee keenya kan harka keenyatti duuba deebuudhaan maddi walaabuu darbii keessa dhufee jaarraa Oromoodhaan itti tumamee fi heera fi seerri Oromoo itti tumamee saafii fi qaanyii malee iddoo kabajaa fi barnoonni hedduun itti geggeeffame ta'uu yaadannoo guddaa taasisee jira. Maddi walaabuu qonnechiisaa sabaatiif ta'ee gamnummaa biyyattii keessatti akka ajaa'ibaa kanatti kan raawwataa ture. Maddi walaabuu gamnummaa eenyuyyuu eenyu fuulaanne eenyu raafu Oromoon hin fudhanne ta'ee ture. Dhaabannaa Oromoo kan diigsuu fi kan beeksisu yoo ta'u hubannaa gootota baalee yaadannoo goototaa kan itti raawwatamedha. Maddi walaabuu dirree qabsoodhaaf hin kaanaa itti mari'atan yoo ta'u bakkee qabsoon keenyarraa ka'e yoo achi ta'u qabsoon keenyas achitti mari'atame kan qabsoon isaa heerri achitti walii galame osoo garri Oromoo biraa deemaa jiru kan garti nyaatamee jirnaan waaqo guutsise. Kanas kan liqimsame yoo ta'u maddi walaabuu seenaa guddaa baay'ee jaalatamaa fi akkaan liqimsamaa qaba. Maddi walaabuu yaadatis ta'ee heerri awwaallee tokko kan miqilchee yookiin ammootu albuudessee isiniif himta. Oromoon guyyaa kaleessaa wajjichirra mirmirsee naxanyaa kittirsee dachii tana sochoose kan jedhame Oromoodha. Gachanni Oromoo bakkee qabannaa diroonii misaa'ilas gurguddaa irratti murteessee fi akkamitti Oromoo jiraataa isiniif ibsee yoo ta'u maddi walaabuu ammootu gachana ilmaan Oromoo hundaaf ammootu kallattii ifaatiifis ta'ee dukkanarraa ilmaan Oromoo kan baase yoo ta'u gaachana bilisummaa abdii Oromummaan itti horate ta'uu isin yaadachiifna. Maddi walaabuu gamnummaa hedduu itti awwaalamee goota lafee hedduutu itti ruuqame kan Oromoon ittiin cabee ittiin mirfamame achitti yaadatame. Gootummaa baalee kana kan isin ibsaa ture an Muhammad Kadirin deddeebi'uudhaan maddi walaabuu eessa gahe. Maddi walaabuu bakka ajaa'ibaa gahee bakka raajii gahee bakka nama saafachiisu gahee jechuun Oromoon wal sochoosuun meeshaa walitti baafachuun dhukaasa banuu fedhii barbaaduuf jecha godina Booranaa jalatti galmee eegale jechuudhaan oduun kun dhaqqabe. Oduun kun hawaasa keenya kan diiguu fi addaan buqqisu yoo ta'u ammootu garagalchaa sabaafis sablammiifis hin taane jechuun isin qeeqna. Irra deddeebi'uudhaan hordoftoota fi jaalatamtoota keenya guyyaa irraa Dr. Abiy Ahmadii fi Ixaansuudhaan Shimallis Abdiisaatis asirratti yaada wayii kennan irratti qeequmsi itti hirmaatee jira. Qeequmsi irratti hirmaatee hawaasni keenya akka waliin dhabne kun kan cite Amaara jala galee osoo hin taane Tigree jalaafis ta'ee kolonii kam saba kamiitu kan jalan galle yoo ta'u Oromoodhaaf qabsoo hin taanan Oromoodhaaf dhaabbanna taanan wal bira kan kaane dhaabbannu yoo ta'e hawaasichi akka waliin tuqne fi rasaasa tokko walitti roobsan isiniif himna. Odichi kan isiniif raafuu ammas irra deddeebuudhaan isin yaadachiisam. Of eeggannoo sabaaf kalee laaftan yaacha keessa raawwattaniif gadda hin qabu. Oromoo akka hin gaddisiifne akka rifachiifne buusaa waan hin cubbuudhaan dalagee hin beekne akka dalagdan jettanii irratti hin deebifne isin eeran. Maarreef duuba deebuudhaan Oromoo gachana sabaatii biyyattii sana ijaaruurratti gahee guddaa raawwataa jira jechuudhaan isiniif himna. Jaalatamtoota fi kabajamtoota keenya guyyaa har'aa namoonni hedduun asirratti affeeraman daawwattoota keenya wajjin kan nu wajjin turan ta'u. Maarreef duuba deebuudhaan Jawaar Mohaammed nama nurraa callisee nama nurraa badee fi yaada kennaa jechuudhaan komentiin achirratti barraa'u kamiyyuu akka dhukaasan taane isiniif hima. Qawween uummanni Oromoo kalee qabu heerafis ta'ee seera ta'ee kabajaafis ta'ee jaalala ta'uu isiniif himna. Inni Oromoodhaaf saalfatu inni Oromoodhaaf dhaabbatu bajii kamiyyuu ta'ee akka eenyuufittuu yuubatti hin deebine isiniif himna.
kabajamtoota viidaa wattoota kenna artistoonni garagaraa komii garagaraa kaasanii komii keessan sirriidhaan irra deddeebi'uudhaan hawaasni keenya akka walitti dhukaafne nam tokko lubbuun nama tokko akka wanta kanaaf jecha hin banne isiniif eerraan qeequmsi guyyaa irraa eemma jiraaf dhaqqabi kana fakkaatan guyyaa irraa irra deddeebi'uun qeequmsa qofa osoo taane seenaafis ta'ee seera wanta jiru kan dalagame isiniif ibsine jirra qophicha kan isin wajjin ture ani Muhammad Kadiiriin qophiin keessa babal'atu baatus irra deebiidhaan isiniif himuu yaalii hin goone haala teknika keenya sammuu kana nu awwaaleen kachuun keenya yaadatamaa yoo ta'ullee Oromoo fuula keessan duraa badu Oromoo seenaa keessan himsee heera keessan himuu qaanii hin qabu jechuudhaan isiniif xumurra galatoomaa like subscribe gochuun dagatina ani xumuree jira kana gammaas wajjin ture Muhammad Kadiiriin